jalqabaa piroofaayilii isaanii jala dhaqeen ilaala. Nama sooshaal miidiyaatti bo'oo moo nama waaqayyootti bo'uudhaan jedha. Baay'een keessan immoo piroofaayilii keessa irra suuraan jiru iyyuu suuraa warra sirbaniiti. Maraatummaan kana caale maayin namni sirbu abidda keessa irra du'eera bakka. Fedhii har'a namittiin machaa'ee jiru. Machaa'uu duwwaa miti. Harka isaarra finyoon hin jiru. Uffata uffatee deemaa. Namni baay'een kan inni ittiin maraatee jiru. Obboloota koo fedha beekamtiiti. Fedhi beekamtii irraa tajaajila waaqayyo barbaadu nurkaa gateera. Fedhi beekamtii irraa safuu hawaasaa cabseera. Fedhi beekamtii irraa jireenya dhugaa ta'e nurkaa gateera. Guutummaa qaama isaanii gullaa kan isaan as ba'anii sooshaal miidiyaa irra naanna'u lan maaliif? Akka macaafa qulqulluuttis akka namummaattis akka aadaa hawaasa keessa jiraannuttis dhimmi kun baay'ee of eeggatamuutu irra jira. Dhugaan isin itti himaa jantaasa kanaa tokkoon qabuun beekamtii Yesuus yaalaa biyyoota dabalamu. Ulfinni Yesuus yaalaa lafatti dabalamu. Waan hawaasan kabajni, waan Kiristoosii hin ulfeessin, waan Waaqayyoon hin kabajne hojjetee beekamuur namni tokko na beekuu dhiisuun filadha. Jantaasa kanaa kaleessas hin qabu har'as immoo hin qabu. Yesuus yaala beekamtiin miliyoona lafatti dabalamu. Alkoolii sooshaal miidiyaa kanaan har'a machaa'eera namni. Isa gaafa dhugeedhu namni machaa'eera bakka. Namni irra fuula Waaqayyoo caalaa fuula warii barbaadaa. Maal taane obboloota maal taatan amma maraatummaa sadhumaatti maaliif geenya? Keessumatti baay'ee tokko kan na jibbisiisu isa namoonni beekamtiidhaaf jedhanii sooshaal miidiyaa kanarra ba'anii wal qeeqanii fedha kanaan machaa'u keessa ba'anii maraatummaa sadhumaa sadarkaa ajandaa nama dhuunfaa fudhatanii waltajjiitti ba'utti ga'anii. Miidiyaatti fudhatanii ba'utti ka'anii. Maraatummaa ammasa kanaatti hin maraatina. Beekamuu dura ofii keenya ofa beeku. Keessumaa dargaggoota waa tokko hin dhaaman. Warra umurii koo irra jirtaniif waa tokko dhaamuu barbaada. Namni nu beekuuni amma ta'e vaaliyuun qabaata. Gaariidha rakkoon qabu. Waan gaarii hojjennaan beekama. Waan safuu hawaasaa kabaju hojjedhaa beekama. Waan Kiristoosin ulfeessu hojjedhaa beekama. Kana ala garuu maqaa namaa xureessuudhaan, kana ala garuu safuu hawaasaa cabsuudhaan, kana ala garuu waan akka seera dubbii Waaqayyootti sirrii hin taane hojjechuudhaan beekamtii argachuuf hin dhama'inaa. Qotaa akkasa goonu. Isa jalqabaa fooloowarii dhiisnee fuula Waaqayyoo barbaadu. Isa lammaffaa beekamuu caalaa ofii keenya ofa beeku. Namni baay'een har'a utuu of hin beekin beekama. Ofii isaa hin beeku. Jireenyi isaa maal akka ta'e hin beeku. Sun immoo namoota baay'ee galaafateera. Namooti baay'een sanaaf ragaa. Keessumatti fedha beekamtiitiin machoofneerra kanan jedhuufi har'a namni fedha isaa Waaqayyoo wajjin haasa'u caalaa namni miira isaa, gadda isaa, dhukkubbii isaa waan isa mudate as ba'ee sooshaal miidiyaa wajjin bu'a. Faarfannaa boo'ichaa tokko banataa isa taa'ee boo'aa oola. Baay'ee tokko natti dhaga'ama. Baay'ee jaalladhee gara sooshaal miidiyaa kanaatti wangeela barsiisuun dhufneen. Dhaloota maraatee baay'eetu jira. Warra fayyan yaaluu dandeenya. Warra hin fayyine immoo hidhuudha baqa. Wanti godhamu hin jiru waan ta'eef. Har'a namni ol galee mana isaa cufatee Waaqayyoon kadhachuu dhiisee gammachuu isaa sooshaal miidiyaa, gaddi isaa, jireenyi isaa sooshaal miidiyaa. Maa sadarkaa amma kanaatti geenya. Iifini kiristaanoon, iifin tajaajiltoonni machii amma kanaatti maaliif deemna baqa. Namni dubbatu, namni nu qajeelchu hin jiru yoo ta'e maraatummaan amma kana nu haa ga'u baqa. Qullaa amma kana dhaabachuun nu haa ga'u baqa. Ani yeroo namoonni keessaan na dubbisanii Waaqayyoon naa kadhadhu haala akkasiin jira jedhanii keessaan na dubbisanii waan tokko tokko na taasisanii isa jalqabaa piroofaayilii isaanii jala dhaqeen ilaala. Nama sooshaal miidiyaatti bo'oo moo nama Waaqayyootti bo'uudhaan jedha. Baay'een keessan immoo piroofaayilii keessa irra suuraan jiru iyyuu suuraa warra sirbaniiti. Maraatummaan kana caale maayin? Qaama koo keessaa inni Kiristoosin lallabu, inni sirba lallabu isa kam? Inni cubbuu lallabu isa kam? Sanas kanas ta'u eenyuun waa ta'u namni sirbu abidda keessa irra du'eera baqa. Nama gaannam keessa jiru piroofaayilii waan godhadhuuf hin qabu. Baay'een namoota ammoo waldaattis maraataniiru. Dhiyoona sagantaa wayii tokko jiraan waldaa tokko dhaqee achiin jira. Namni wangeela barsiisaa jiru tokko paawarfuulii humna hafuura qulqulluun guutame wangeela lallaba. Namicha achii fuudhee bilbila isaa banatee maqaadhaaf jaarsa waldaati, maqaadhaaf geggeessaadha, maqaadhaaf ofiisaas hin tajaajila. Isa dubbii Waaqayyoo qixa sirriidhaan lallabamu dhiisee taa'ee ofiisaa innis kan sooshaal miidiyaa hojjetata. Maraatummaan amma kanaa maayin? Obboloota koo waan baay'ee dubbadheera nan beeka. Garuu maraatummaa keenya irra hin caalu. Gaafa teessanii ilaaltanii xinnoo dubbiin kun umurii koo olu waan ta'eef isinii fudhatamuu dhiisuu danda'a ta'a. Garuu dhugaan isinitti himu nu erga akkas taane dhaloota kanatti maaltu akka darbu anaaf gaaffii. Filiis waa tokkoon isin gaafadha. Tajaajiltoonni, hojjettoonni Waaqayyoo, warri wangeela lallabdan, filiis dhaloota kana ajjeesina. Waan miidiyaa irra deemu ajandaa barbaadu malee
fedha waaqayyoo tajaajilu sadarkaa dhaabuutti ga'aniiru bakka. Maalidha wanti sooshaal miidiyaa irra deemu sadarkaa jechuutti ga'anii. Kottaa fedha waaqayyootti adeebinu. Waa tokkoon isiniin jechuu barbaada. Jaalala dubbii waaqayyootiin isin gaafadha. Sadarkaa nama dhuunfaatti, sadarkaa nama tokko as baanee qeequutti ajandaa godhachuutti na deemu. Bakka. Dhuguma nama sana jaallannaan keessaan gorsi wajjin haasa'i. Wanti irratti dubbatamuu qabu immoo hin jiraatu. Wanti irratti haasa'amuu qabu immoo hin jiraata isa dhaqeen kaasu. Lammaffaa waan dubbachuu barbaadu, filiis ijoolleen keenya shamarranii waan ulfina waaqayyoof hin taane hojjetina.